meeshaa yeroo gara finfinnee fe'uu finfinneedha. jalqabarraa hanga xumuraatitti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. ashama harkahoon oromoo kiyya guutu jirra jirtu amantiif kutaan sooliin qoodiin deebi'ee dhufee jira isiniin jedha. inshaallah akkuma duraatitti isinii hojjechuuf meeshaa kiyya tartiibaan halkan fe'ataa bullee garuu waan baay'ee haasoo meeshaalee gara finfinnee ergaa jiru namootiin hedduu yeroo jechuudha. meeshaa finfinnee erga jedhu hin amanani. osoo sila viidiyoon namaa mijatee imala hedduu kan waraabu ture. meeshaan kun karaa dheeraa waan deemuuf burcuqqoolee adda addaatu jira jalaa caccabaa fi haala kanaan hidhaa jira. maggaarajoota gugurdaa jala kaa'ee jechuudha. kunoo haaluma ammasitti argitan kanaani. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام جتشو هندقني وردفتو في كوزمتو تكية درا جرتو من تفكتان وصولين قوديني ميشا ناناتي أرفاسي فين يومتي فين أتشي إيسا يا جماعة بكي ميشا خنا جيسا لقط عفوتي فين الرايو إمبايا دريرسي أربو إمري أكاسيمي تكوهي hindiriira burcuqqoon kan cabneef kunoo maggaarajoota lama jalaan kenne maggaarajaan birallee hafee jira. kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya warroonni naannoo Finfinnee jiraatanii qaallitti yoon ta'ini adaraa meeshaa nambichisiisinaa isiniin jedha. fakkeenyaaf jirti ijoolleen maal isiniin jechuu danda'a. ijoolleen karaa naannoo Amboo Shawaa kunniinuu Finfinnee dhufanii fudhatanii kanaafi burcuqqoo as gargalchi ay gargaru burcuqqoo as gargalchi waa jidduu kenna arabu ayyeeshi. kanaafi namni tokko waan namni jedhu namaan dhaga'u kaama lolu kun asumaan dhageeffadha. kaameramaanii kiyya daanteelillee malan beekanii dubartii mala beeka mammareetuma jechuu ay akkam isiniin jechuu danda'a. kanaafi daanteeliin kun daanteelii daabboo akkasuma mootuyyuu daanteelii safeedii akkasuma daanteelii masoobii lamaanii qabdi masoobii lama qabdi. meeshaan akka hin cabne burcuqqoodhaan tunniin warqaammaasanii isii kaayaa jirra akka hin cabne daanteelii akkasuma immoo maggaarajaan hafee jira. inni kun mitira 4 kasoofaati maraanii miti. fi meeshaalee maggaarajaa keessa kennee jirra isin agarsiisa. kunoo haaluma sitti argitan kanaan kunniin meeshaalee maggaarajaati ni jira kana qofaa miti akka burcuqqootan niin qabuuf jechuudha. namoonni meeshaa keessan yeroo kaayamu shakkitanii haala kanaan kunoo meeshaa isiillee asumaan naaniyyatillee laalee viidiyoo amma meeshaa kana sirreessuu fi sa'a lamattuun geessinu yookiin sa'a tokkoo fi walakkaa akkas fudhataa jarjarreetu geessine. kanaafi viidiyoo addaan kutaa malee naan mijatu isiniin jira. inshallah wa ta'ala osoo danda'amee jechuudha sila yeroo Finfinnee deemullee viidiyoo hojjedhe kuni marti jechuudha meeshaa isaati. tanallee hattan hin gatinaa isiniin jedha. kun argitanii ammallee waan haaraya waan addaa wayiitti jira isa isin agarsiisa. waan baay'ee qashtii tahee sila yareet haalan natti tolee algaarra isinii hafe kunoo wanni isiin qabdu isa kana mirkan kefuudhi ifamu wajjin amarka kefuudhi. kunoo kuni koonfartiidha. koonfartii jechuun ka hojjechiifamu akka carqii firaashaa sanii istaayilii onneetiini baay'ee bareedaadha jechuu argitanii. kun tiraasii isaati. tiraasii takka lamaa fi beebi tiraasii takka qaba. kunoo takkittiin tanaat amma kaayaa jirru haala kanaani. kunoo koonfarticha beebi tiraasiillee as qabi. ummanni hin dadhabee laala. kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya beebi tiraasiin isaa akkana bareeda. kanaafi koonfartiin kun baay'ee guddaadha. innillee diizaayinii onnee qaba. kunoo asuma irratti ilaali baay'ee bareedaadha. 180 jechuudha sinii galee baay'ee guddaa kan tahedha. qarshiin isaa ammoo tuyyuu 6,000 isinii jedhu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya warri bitachuu eddan isii ammootu akka carraa taane as chokkaayidha isaa hin kufee isiniin jedha. hin dhaabu
waan rakkisamaa mudannoo an qabu argani kanaaf osoo sirriitti waraaba jedhu waan kaa jirruuf ijoolleetu qabe waan ta'eef kanaaf kalarii isaa qofa laala baay'ee bareeda keessi isaa isboonjiin kadalagamee hedduu furdaa warroonni koonfartii biyya arabaatii bittan hin bitinaa isiniin jira carqiin kun hedduu furdaadha qarshii aga 5,000 6 7 8 baay'ee babbareeda dalaysiifachuu dandeettanii isiniin jedha isin kabiraa filattee turte inni kun guddaadha algaa mitira lamallee ni afaa jechuudha isin mitira 150 seeti ma afaa oromoo dubbataa jira kanaaf 180 isiniin jedha isin 150 ka ajajattee akka carraa taane kan namni dalaysiifate fudhanne waan ta'eef namoonni ajajachuu barbaadan lakkoofsa bilbila duwwaa 97815 7275 heloo umurazaan jechuudhaan waan nafeetanii fi waan barbaadan ajajachuu dandeettanii bakka isin feetan isin erguu dandeenya warri biyya alaa jirtanillee haala kanaan namni yoo dhufee jedhe koonfartii kan osoo dalaysiifattanii baay'ee bareedaa isiniin jedha haala amma isin argitan kanaan jechuudha viidiyoo yeroo dheeraa waan fudhatuu fi dirqama viidiyoo sa'a 1-2 edit godhuuni daqiiqaa muraasa deebisuuf jecha akka isin hubattanii fi hangasuyyuu directii waraabe namootiin jechuudha viidiyoon kuni arga deebi'ee kan gadi isiniif dhiisaa jiru achirraallee baay'ee ture meeshaalee hedduu qabdi meeshaa kaartoonii hedduuti halkan guutuu hidhaa bullee ganama kan deemnooni hunda isaa sagantaa isaa hanga xumuraatiitti ilaaluudhaan namoonni haaraa taatan mallattoo subscribe cuqaasuun warra moo maatii kee taatanii viidiyoo kee duraanis ilaalaa turtan mallattoo laayikii cuqaasuun hiriyoota keessanii sheer godha obboleettiin teessantuu meeshaa qarshii 100 fi gara 1000 tilmaamaan jechuudha 60 achi ol yoo ta'e malee achi gadi hin ta'u kan isin qabduudha farshaani qabdi sufraani qabdi meeshaa hodhaani qabdi meeshaalee hedduudha jechuu kan isin qabdu erga feenee geessinee ganama barii bararraaqaa kaanee jechuudha gara buufata konkolaataatti ol geenne achitti makiinaa dubbataa jirra asii haga finfinnee meeqan feete warri jettaniif qarshii 2,000 fe'e isiniin jedha makiinaa hawaasatiin nam lamaan akka meeshaa keenyatti qoodamnee feene tiraanspoortii kenna malee jechuudha tiraanspoortiin nam tokko jechuudha tokko mataan isaa ammootu 500 dhaqaagalli 1000 namni 2,000 tiraanspoortiin qofti meeshaan 2,000 jechuudha salbamatti kan ishee jechuu finfinnee haa ta'u malee finfinneen ala jechuu finfinnee irraayyuu kiiloomeetira 59 moo kiiloomeetira 69 kan deemamu baay'ee jechuu finfinnee achi ni fagaata finfinnee se'ee anuuyyuu deeme malee finfinnee achi daangaa kanaaf finfinnee achi daangaa dabra biraaniidha jechuudha bakki nu deemne namootiin beekan ni beekanii kan hin beeknellee asumaan baraasini jechuu barbaade fagaatullee inuma geessina garuu chaalenjii hedduu qaba karatti ammootuyyuu jechuudha osoo deemnu baay'ee beelofne inni kun maali jechuun gaafii isinitti ta'uun oolu yeroo ciree nyaannu hin arganne sa'aatii waan deemeef isaa balaaqanaa irratti qurxummii wayiiti jechuudha qurxummii malee hin jiru nuun jedhanii haala kanaan ima haa ilaaltaniif malee baay'ee namatti tola miti qurxummiidha garuu baay'ee beelofne karatti irraa buunee qursii nyaanne ganama subii baanee akkasuma immoo sa'aatiin laaqanaallee gahee walirratti haa ta'u bakka waan arganne alhamdulillah rabbiin galanne haa gahu haala kanaan nyaannee erga geessinee jenneellee jechuudha konkolaataa kenna yaabbachuudhaan ittuma fufne wannan asirratti isiniin jechuu barbaadu viidiyoon kun silaa ka gadhiifamu qaata ture garuu ammoo akkuma isinitti himee jedhe bakka sababa rakkina baadiyaa deemee fi addaan isinirraa ture warroonni ammootu keessan na dubbistanii rakkoota kan qabu meeshaan kenna turuuni homata akka rakkisuu nutu waliif gaddaa nutu waliif nahaa abshirii si jajjabeessina si bira dhaabbanna jettan hedduu naa galatoomaa hundi keessanuyyuu hawaasni na dubbisaa artanis ta'e na ajajattan gaafajaa fi jaalala haganaa naa qabaachuu keessaniif hedduu isin dinqisiifadha anillee nama saniin maluu miti asitti ammoo inni isin naa hubachuu qabdan erga nyaannee kaanii ani buna gurraacha hin dhuguu hin danda'u buna aananii ammoo hin dhabe asii ol tartan taananiin buna gurraacha malee buna aananiin argattanii warri arsii jechuudha warri buna aananii bartanii erga finfinnee seennee kunoo haala kanaan warroonni finfinnee meeshaan finfinnee jira finfinnee akkamii geessita jettanii yeroo tokko koomantii jala gaafii isinitti ta'e asumaan hubachuudhaan irraa barachuu qabdanii isiniin jedha finfinnee jiraatee fi meeshaan garbiraatiif bitamee waliin namaa qabame bakka hundaa ni jira hin jiru odoon tahini nama waliin namaa qabee wanna namni fedhu sun yaada namaa guutuutu dhabame malee meeshaan bakka hundaa dhabamee miti akka Itoophiyaatitti asii dirree dhawaa iyyuu fe'aa jirra dirree dhawaa dhabameeti miti isinii galaa jiraa miti naa hubattan jedhee yaada haala kanaan boolee ya boolee warri jettanillee boolee keessa jechuudha finfinnee Oromoo hunda isiniin jedha kanaafi wallahi baay'ee namatti tolti ijaarsi isii jijjiiramni bakka jechuun maasha Allah warroonni ijji teessan duraanin haala biraatiin beeytan karaan
hundi isii akkana jira jechuudha. Ijaarsa baay'ee guddatte inumaa isin ajaa'iba magaalaa Finfinnee qixxee caalaa xarafa baadiyyaatti achi bahanii fi akkasuma immoo osoo jechuu asii ilaala deemsa sa'aatii lamaa deemnee deebinu kana jechuudha. Osoo akkana fooq ilaallu deemnee achi erga geennellee jechuudha. Kunoo makiinaarraa buusaa jirra. Hayyee akkamitti deemtanii achi geettanii karaa akkana fagoo kana warri jettanii fi kontiraata taaksii qabannee deemne isinii galaa jiraa miti. Taaksii kontiraata achirraa Finfinnee irraa haga bakka meeshicha mijattii buufnutti 6,500 qabannee deemne isiniin jedha. Achi yoo deebinu ammootu halkan qixxeedha. Algaallee viidiyoo hedduu hojjadhee jira garuu waan rabbi fedhe malee yeroo algaa qabannullee hundumaafuu jechuudha nuti waliif jira jechuun obboleettiin teennatuun namni bu'u qaallitti itti fuudhuuf dhabamee jennaaniin haala kanaafis haga achi geessee fi isiillee baay'ee akka ana jalaa gadditu waan hin barbaannee fi kanaaf nu amantiif kutaa osoo hin tahin dhimma hedduutu walitti nu qaba. Dhimmi hojii, dhimmi oromummaa, dhimmi namummaa qofti gahaadha. Amantiin kiyyallee kanuma na gargaara yookiin kanan na ajaja waan taheef warroonni amantii biraa qabdanillee haaluma kanaan isinii geessa. Yoo ammoo dogoggora qabaadhee meeshaa keessan isin jalaa dogoggoraan kan hafu tahee akkasuma ammoo tuyyuu dogoggoraan kan hir'atu tahee ilmi namaa kun wallaaladha. Wallaala kiyyarraa yookiin ammoo inna nama waan taheef ilmi namaa hir'ataa taheef asumaan na of kolchaa isiniin jedha. Akkasuma ijoolleen teenallee warri amantii kiyya qabdanis yoo dogoggora kiyya ta'e awfii naa gochuudhaan ilmi namaa dogoggoraadha. Dogoggora ni qabaa. Hir'inna kan qabne hin jiru. Dhiifama naa godhaa isiniin jedha. Namoonni mufiina qabdanii fi akka carraa taatanii haasaha kiyya isinii dheerachuun akkasuma mootuyyuu badii wayii narratti argitanii garaa keessatti isin hanqatee zanni natti qabdanillee awfii naa godhaa isiniin jedha. Ilmi namaa dogoggoraadha. Hojii irra ni dogoggora, dubbii irra ni dogoggora, deemsa faana fudhatu irratti illee ni dogoggora, adeemsa hunda irratti. Kun ammoo erga achi as deebinuudha jechuu akka carraa taanee ammoo kontiraata taaksii nu qabanne hedduu bakka shifeera gaarii ture jechuudha. Asumaan maamilallee argadhee jira. Meeshaa warri naannaa Finfinnee taatan Finfinnee qofa keessa odoon tahin naannaa Finfinnee taatan ajajachuu ni dandeettanii akka ajaa'ibaatiitti isinii geessa. Tiraanspoortiillee kunoo isinii himee jira. Asum Shaashamannee irraa haga achiituttuyyuu kunoo laala 10,000 jechuudha isinii galee kan dhumate. Garuu ani tiraanspoortii gara kiyyaa ofii kafaladha. Nama na waliin deemu san qofa jechuudha. Haati meeshaa ka kaffalte yeroo hedduu akkasitti hojjadha waan ta'eef yeroo koomishina na kaffaltan koomishina kiyya keessaa bakka ciisichaa, algaa, nyaataa dhugaatii guyyaa sanii guutuu anatu danda'a jechuudha. Kana fedhee ofii kiyyaa danda'a. Achi booda yeroo as deebinu akka itti bareedu argitanii. Guutuun isaa akkana jechuudha. Naannawni Finfinnee guutuun isaa haala kanaan bareeda. Warroonni beeytan mee naannaha kana koomentii jalatti ijoolleen karaa shawaa keessattuu hedduun keessan ni beeytan jedhee yaada. Koomentiin naa barreessaa. Naannoon kun maal jedhama? Maqaan isaa akkamii? Akkasuma ammoo tuyyuu bakkii an deeme kana nama meeqatu beeka? Hangam fagaata? Ani dhugaamoo soba jedhee asirratti illee naa barreessuudhaan warroonni meeshaa na biraa qabdanillee warri isin jalaa tursiise dhugaa rabbii dubbachuuf fedhee isin jalaan tursiisu haga kiyyatti jarjaraan daddaffiin isinii baasaa jira. Garuu torbee tana keessa biizii ta'ee biizii dhimma dhuunfaa jireenya kiyyaa jechuudha. Rakkoo addaatiin jecha waan biizii isinirraa ta'eef walna harkaa xaxee meeshaa sagantaa itti baafadhe sagantaa namoo kaaliqaatti caala kenna waan ta'eef dhiifama naa godhuudhaan naa obsaa. Akkasuma immoo mallattoo laayikii odoon cuqaatiin viidiyoo kana hiriyoonni teessan marti akka dhageettu sheer waliif godha. Namni ilaaltan sheer odoon godhin biran dabrinaa. Warra meeshaa na eeggatee taa'ee obsee na dubbatu saalfatee na kabaju callisaa jiru jira. Hundi isaanii naa haadha gaanii barbaada. Warri na kabajjanillee kanan kabanyellee galatoomaa isin jaaladha hunda keessanuu. Maa jennaaniin kanan kabanyellee naa laaltanii laayik naa godhuun keessaa waan hin oolle na jibbitanillee kanaaf galata guddaa naaf qabdanii. Warri na jaalattan ammoo sandaran ulfaadha naaf jiraadha. Akka ramadaana kana keessatti inshallah rabbiin ji'a rahmata nagahaan ittiin nu gahu sapiraayizii sadaqaa adda addaallee warri barbaadan inshallah taraa qabachuudhaan koottaa isiniin jedha. Ittuma jira viidiyoo waraabuu dadhabe malee addaaniin kunne hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti horaa bulaa fayyaan faaya isin jaaladha isin kabaja like